Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashama harkafuuni akkam jirtan dhaggeeffattoonni YouTube channel Soofuma Raappe bakkuma jirtanitti nageenyi kan koo kan jaalalaa fi kan kabajaa isin haala qabachaa. Video kana keessatti informationota lama isiniin dhaqqabaa. Tokkoffaa Pause airdrop xumuramuudhaaf guyyaa tokko qofa akka hafeedha kan beeksisan jechuudha. Akkuma asirratti argitan Pause airdrop guyyaan tokko akka hafee karaa community isaaniitiin beeksisanii jirani. Pause airdrop irratti qarshii gaarii akka isiniif kafalaniif yookaan immoo doolaara gaarii akka isiniif kafalaniif wantoota sirreeffachuu qabdan isinitti agarsiisa. Wantoonni kunniin maalidha? Gabaabinatti ni ilaalla. Pause airdrop xumuramuudhaaf guyyaan tokko hafee jira. One day left jedhanii jirani. Egaa guyyaa tokko qofa akka hafeedha karaa community isaaniitiin kan ibsan jechuudha. Wantoonni isin Pause airdrop irratti yeroo xumurame kana irratti sirreeffachuu qabdan maal fakkaatu kan jedhu ni ilaalla. Lammaffaa irratti immoo yeroo dheeraadhaaf hojjedhaa isiniin jechaa kan ture Zoo airdrop egaa dhaggeeffatan koo mine gochuu isaanii haala kanaan dhaabanii jiranii. Kun maaliif uumame jettanii warroon screenshot gootanillee naaf ergitan jirtanii mining stopped isiniin jedha. Mine gochuun dhaabbatee jira isiniin jechaadha. Egaa tookiniidha kan mine isiniin godhu kanaan dura akkaataa ittiin hojjettan Zoo airdrop isinitti agarsiisee jira. Linkii isaallee chaanala kan koo kan telegiraamaa irraa ni argattu. Zoo airdrop akkaataa ittiin hojjettan bal'inaan kanaan dura ilaallee jira. Zoo airdrop akkanatti mining stopped yoo kan isiniin taate yookaan immoo mine gochuun dhaabbateera yoo kan isiniin jedhu ta'e akkamiin sirreeffachuu dandeessan viidiyoo kana keessatti ni ilaalla. Dabalataan immoo dhaggeeffatan koo Zoo airdrop irratti karaa ittiin tookinii wal sassaabattan keessaa tokko dhaggeeffatan koo Airlines keessa seentanii guruppii mataa keessanii create gochuudha. Har'a guruppii mataa keenyaa create ni goona jechuudha. So guruppii kana keessatti hundi keessaniyyuu keessa seenuudhaan irraa fayyadamtanii guruppii kana wajjin create goona. Isinis achi keessa seenuudhaan parsantii muraasa ta'e guruppii kana irraa fayyadamuu ni dandeessanii. Guruppiin kun maqaa YouTube channel Soofuma Raappiitiin kan banamudha. So Soofuma Raappi kan jedhu barbaaddanii achi keessa seenuudhaan guruppii kana irratti hirmaachuudhaan parsantii muraasa tookinii argachuu dandeessanii. Kaffaltiin isin gaafatanis xiqqoodha. Akkanumallee levelii isaanii guddisuudhaan qarshii gaarii irraa argachuu dandeessan waan ta'eef akkaataa ittiin sirreessifattan mine gochuu yoo stop isiniin jedhe jechuudha dhaabbateera yoo kan isiniin jedhu taate akkaataa ittiin sirreeffattan ilaalla. Lammaffaa immoo guruppii create goona. Guruppii kana keessa join gochuudhaan isinis membarii guruppii kana ta'uudhaan tookinii bareeda walitti sassaabachuu dandeessanii hundi keessaniyyuu maqaa YouTube channel keenyaatiin create goonee jirra waan ta'eef akkaataa ittiin barbaaddanii argattanillee dhumarratti isinitti agarsiisa. Hanga dhumaatti nafaana turaadha. Egaa viidiyoo kana keessatti wantoota kanneen lamaan kan isiniin dhaqqabu ta'a. Warroonni yeroo jalqabaatiif gara YouTube channel kanatti dhuftan YouTube channel kun kan keessa inni kan teknooloojiidhaan itti warbartan waan ta'eef subscribe gochuudhaan maatiiwwan keenyatti dabalamaadha. Viidiyoo kana immoo like share gochuudhaan eegalaadha. Daayi gara barnootichaatti. Egaa Pause airdrop community channel isaanii kan telegiraamaa irra yoo seentan akkuma asirratti argitan asirratti egaa poolii mataa isaanii qopheessanii jiranii. Poolii kana irratti kaffaltii gaarii yookaan immoo piroojeektiiwwan kana dura turan baay'een keessanii beektanii Bloom ni jira, Pause jira, Dox jira, Notcoin, Bambis kan jedhamu jiranii. Egaa isaan kanneen keessaa kaffaltii gaarii kan kafalu eenyudha yookaan immoo qarshii gaarii kan kafalu eenyudha jedhanii asirratti akka irratti hirmaatan godhanii jiranii. Hanga ammaa parsantii Pause airdrop jechuudha doolaara guddaadhaan akka listi ta'uu ni eegama. Bloomis yeroo gabaabaa keessatti listi kan ta'udha. Dox kanaan dura listi ta'ee qarshiin isaanii beekama. Notcoin illee ni beekama. Akkanumallee Bambs ni beekama. Bambis dhaggeeffatan koo airdrop ajaa'ibaati. Airdrop kanallee hojjedhaadha. Pause garuu airdropiiwwan kanneen hundayyuu ni darba jedhanii namoonni asirratti yaada isaanii kennaa jiranii. Isinis asirratti vote gochuudhaan fayyadamuu dandeessanii. Karaa biraatiin immoo Pause one day left jedhanii jiranii jechuun guyyaan tokko hafee jira Pause airdrop xumuramuudhaaf yookaan immoo snapshotiin isaa take ta'uudhaaf guyyaan tokko hafee jira jedhanii guyyaa hafee kana keessatti wantoota isin sirreeffachuu qabdan isinitti agarsiisa. Egaa ammaan booda wanti isin hojjettan tokkollee hin qabu. Last chance to bring your Pause back only on day left jedha. Egaa kana jechuun chaansii dhuma irratti argamtanii kanaafiyyuu dafaatii hojjedhaa isiniin jechaa jiru. Kanaafiyyuu wanta airdrop kana irratti sirreeffachuu qabdan gara bootii isaanii seenneen ilaala jechuudha. Bootii isaanii keessa yeroo seentan akkuma asirratti argartan fuula jalqaba irratti Pause coinii hangammaa walitti sassaabattan akkanumallee kaffaltii isin kaffaltan tooniidhaan jechuudha. Gara W Pause itti jijjiiranii kan isinitti agarsiisanidha. Asirratti wanti isin sirreeffachuu qabdan Pause airdrop irratti jalqabatti your wallet kan jedhu karaa irratti kilik gochuudhaan wallet kanneen wal qunnamsiisuu hin dagatinaadha. Toon wallet fi akkanumallee Solana walletidha wal qunnamsiisuu hin dagatinaadha. Akkaataa ittiin wal qunnamsiiftan kanaan dura viidiyoon isiniif hojjedhee jira. Viidiyoowwan sanniin description jala isiniif kaa'ee linkii isaanii isaan daawwachuu ni dandeessu jechuudha. Wanti biraa immoo erni keessa seentanii wanti isin sirreeffachuu qabdan in game kan jedhuu fi akkanumallee partners kan jedhu ni argama. Egaa in game kan jedhu kana keessa seenuudhaan as keessatti taaskiiwwan argaman kanneen xumuruudhaan irraa fayyadamaadha. Namootaaf invite godha. Wallet keessaniin connect godha. Akkanumallee taaskiiwwan tokko tokko hojjechuudhaan irraa fayyadamaadha. Isaan limited jedhan kun
kun yeroo ammaa kana wanta tokko hin argamu partners irratti illee wanta tokko hin argamu so powers airdrop irratti wantoota kanneen lamaan taaskiiwwan asirratti argaman xumuru lammaffaa immoo waaleetii keessanii wal qunnamsiisu hin dagatinaadha. Egaa lammaffaa irratti kan ilaalu Zoo airdropidhaan kan wal qabateedha. Zoo airdrop egaa kanaan dura hojjedhaa isin jechaa ture piroojeektii ajaa'ibaati yeroo gabaabaa keessatti namoonni baay'een jaalatanii hojjechaa jiranidha. So Zoo airdrop keessa yeroo seentan mining stopped isin jedhee jira mine gochuu dhaabee jira jechuudha. Mine kan godhaa ture kanaan dura tookinidha baay'een keessanii beektanii warroonni akkana isin jedhe akkamitti sirreeffattu kan jedhu ni ilaalla. Itti aansanii immoo gruppii mataa keenyaa maqaa YouTube chaanaalii keenyaatiin jechuudha. Soofuma raappiin gruppii create ni goona gruppii kana keessatti illee join gochuudhaan percentii muraasa ta'een jechuudha percentii gaarii argachuudhaan tookinii keessanillee karaa ittiin guddifattan isiniif mijeessinee jira join gochuu hin irraanfatinaadha. Jalqaba irratti mining stopped yoo kan isin jedhu taate akkaataa itti sirreeffattan haa ilaallu. Asirratti hangar kayyattu ni argamti. Hangar kayyattu kanarratti kilik gootan salphamatte jechuudha. Hangar kayyattu kanarratti kilik gootan token mining has stopped isin jedha mine gochuun dhaabbatee jira isin jedha. Kanaafiyyuu maal gochuu qabdanii feed the animals yookaan immoo bineensota kanneen nyaachisuu qabdan isin jedhan. Egaa yeroo yeroodhaan seentanii bineensota kanneen levelii isaanii ol guddisuudhaan nyaata dhiyaateeftu jira. Baay'een keessanii beektanii nyaata kana bituu fi qabdanii yookaan immoo mine gochuu ni dhaabaa jechuudha. Bineensota kanneen nyaachisuu qabdan isin jedhanii. So kanaafiyyuu kooyinii 75 baasuudhaan dhaggeeffatanii kan bineensota kanneen akka nyaatan gootan jechuudha. Egaa airdrop ajaa'ibaati waa'ee bineensotaatiin kan wal qabateedha. Egaa dhaggeeffatanii kan haala kanaan kooyinii kana kafaluudhaan salphamatti dhaggeeffatanii kan mine gochuu jalqabsiisuu dandeessan. Akkuma asirratti argartan kaffaltii kaffalee jira. Bineensonni kunniin nyaata isaanii akka argatan godhee jira. Guyyaa jala kanatti immoo dhaggeeffatanii kan guyyaa guyyaadhaan akka nyaata kan argatan guyyaa lamaaf guyyaa sadiif kanneen kaffaluu dandeessanii kooyinii asirratti argamu kanneen jechuudha. Ergasii immoo bineensonni kunniin nyaata yoo argatan salphamatti tookinii isiniif kennu akkuma asirratti argatan stopped kan jedhee ture akkuma asirratti argatan amma banaa ta'ee jira hojjechuu eegalee jira jechuudha. So haala kanaan sirreeffachuu dandeessan. Lammaffaa irratti immoo kan isinitti agarsiisa isiniin jedhe baay'een keessan akkuma beektan airlines kan jedhu keessatti gruppii mataa keenyaa create goona maqaa YouTube chaanaalii keenyaatiin so isas amma ni ilaalla jechuudha akkaataa ittiin create gochuu dandeenyu. Ergasii immoo dhaggeeffatanii koo gruppii kana keessa seenuudhaan irraa fayyadamuu dandeessanii. Egaa gruppiiwwan kanneen keessa seenuudhaaf gruppii kanaan dura qabdan yoo jiraate gruppii san keessaa bahuun dirqamaadha. Kanaan dura gruppii kana ans keessa seenee ture. So gruppii kun sadarkaa 174 irratti argama. Gruppii keenyallee sirriitti nuuf guddisaadha keessa seenuudhaan percentii bareeda argachuu dandeessa waan ta'eef walumaan create goona jechuudha. Kan nu gaafatu kooyinii 100,000dha. 100,000 san kafallee egaa gruppii ni umna isinis as keessa seenuudhaan irraa fayyadamuu dandeessanii. Ergasii immoo live kayyatu kana irra kilik gochuudhaan gruppii kana dura keessa seenessan keessaa bahuu qaba jechuudha. Maaliif gruppii mataa kan kooti create gochuu barbaada waan ta'eef maqaa YouTube chaanaalii kanaatiin jechuudha. So maqaa YouTube chaanaalii kanaatiin kan create goonu tanaa jechuudha. Warroonni miseensa YouTube chaanaalii kanaa taatan gruppii kanatti seenuudhaan irraa fayyadamuu dandeessanii. Ergasii immoo create isin jedha create gochuudhaaf immoo kooyinii 100,000 na gaafata. So kooyinii 100,000 ol asirra walitti sassaabadhee jira waan ta'eef so create gochuu ni danda'a. Ergasii immoo namoonni gruppii kana keessa seenuu ni dandeessanii. Gruppii kana akkuma namoonni itti baay'ataa dhufaniin dhaggeeffatanii koo keessa seenuudhaan egaa guddisuu ni dandeessu jechuudha. Create for kan jedhu kanarra kilik gootanii ergasii immoo gruppii keenya create goona jechuudha walumaan. Ergasii immoo dhaggeeffatanii koo akkuma asirratti argatan create gochuu qabdan jechuudha. Asirratti create gochuudhaaf akkuma asirratti argatan deemaa jirra. Ergasii immoo dhaggeeffatanii koo gruppii kana maqaa keenyaan edit goona. Asirratti bakka kanarratti kilik goona gara maqaa keenyaatti jijjiirra jechuudha. Ergasii immoo akkuma asirratti argatan maqaan asirratti argamu kun kan nama biraati. So ergasii gruppii kana irraa haidnee maqaa soofuma raappiitiin gruppii keenya banna jechuudha. Egaa Soof Umar app jennee maqaa keenyaan banna. So Soof Umar app ergasii immoo Oromoo. So Soof Umar app Oromoo kan jedhu kana gruppii kana keessa seenaadha join godha. Ergasii immoo dhaggeeffatanii koo sappoortii keessatti asirratti chaanala keenya telegiraama asirra kaayachuu dandeenya. Chaanalli keenya immoo baay'een keessan akkuma beektan Soof Umar appidha. Egaa chaanalli keenya isa sirriidha asirratti ni barreessina. Ergasii immoo enter fee jedha. Fee isin gaafatu. Ergasii immoo save kan jettu kanarra kilik gochuudhaan salphamatti gruppii keenya save goona jechuudha. Akkamitti keessa seentanii gruppii kanallee irraa percentii muraasaan tookinii akka walitti sassaabatan boodarra isinitti agarsiisa. Akkuma asirratti argartan Soof Umar app Oromoo jedhee jira. Ergasii immoo gruppiin keenya kana fakkaata percentii 5 tookinii bareeda argatanii membariin amma irratti argamnu tokkoffaadha levelii irratti argamnu
tokkoffaadha. Meembariin akkuma dabalaa dhufeen salphamatti dhaggeeffatan koo gruppii kana guddisuudhaan illee tookinii bareedaa irraa hojjechuu dandeessanii. Egaa amma immoo dhaggeeffatan koo gruppii kana create goonee jirra. Bootii biraatiin immoo akkaataa ittiin seentanii gruppii kana keessa illee seenuudhaan irraa fayyadamuu dandeessan. Coinii kanallee yookaan tookinii kanallee walitti sassaabachuu dandeessan. Persentii 5 tookinii kana argachuu dandeessanii. Tookinii kana persentiin isaa guddataa deema. Akkuma asirratti argatan amma persentii 5 irratti argamna. Akkuma namoonni baay'achaa dhufaniin persentiin isaa 10-15 jechaa deema jechuudha. So gara bootii biraatti seennee dhaggeeffatan koo akkaataa ittiin join gochuu dandeessan isinitti agarsiisa. Airdrop keessan zootti erga seentanii booda jalqaba irratti coinii 6,000 qabaachuu qabdanii coinii 6,000 kafaltanitti kan seentanii coinii kana kafaluudhaan immoo persentii 5 irraa kaasee adaduma gruppiin kun guddachaa deemuun persentiidhaan isiniif guddachaa deema. Irraa fayyadamuu dandeessanii tookinii gaarii isiniif generate gochuu danda'a waan ta'eef. So keessa seenuudhaaf Airlines kajettu kana keessa seentanii salphumatti gruppii keenya keessa seenuudhaaf ergasii immoo gruppiiwwan baay'eetu isinii dhufa. Gruppiiwwan kanneen keessaa immoo gara dhumaa irratti deemtan jechuudha. Keenyas levelii jalqabaa irratti argama har'a banne waan ta'eef. Egaa akkuma asirratti argartan Airlines gruppii bakka itti banattan irra seennee jirra. Kan keessan banachuu barbaadan create gochuudhaan banachuu akkaataa ittiin dandeessan isinitti agarsiisee jira. Duratti illee kan kubbanee isinitti agarsiisee jira. So gruppii keenya argachuudhaaf akkana keessa gad deemuudhaan maqaan isoo hiixan jechuudha. Gara dhumaa irratti argama. Gara dhumaa irratti levelii jalqabaa irratti argama waan ta'eef gara dhumaa irra ni dhuftu jechuudha. Dhaggeeffatan koo akkana gad harkisuudhaan gruppiiwwan baay'een banamanii jiranii. So isa kan keenya kana barbaaduudhaan join gochuudhaan egaa tookinii bareeda generate irraa gochuu dandeessanii achumaan immoo guddisuu dandeessanii. Akkuma asirratti argatan Soofumar app Oromoo jedha. Baandaraan Itoophiyaadhaa fuulduratti argama jechuudha. So gruppii kanaadha kan seentan jechuudha. So Soofumar app Oromoo kan jedhu asirratti isa kana seentanii asirratti kilik gootanii ergasii immoo kaffaltii isin gaafata jechuudha. Kaffaltii coinii 6,000 isin gaafata. Coinii 6,000 qabaachuu qabdanii. Ergasii immoo akkuma meembariin keenya amma meembariin asirratti argamu tokko qofaadha. Amma banne waan ta'eef meembariin keenya erga guddataa deemee booda dhaggeeffatan koo asirratti profit per hour keessatti coinii nu argannu persentii 5dha. Amma persentiin isaa guddachaa deema. Akkanumallee maamiloonni keenyallee akkuma guddataa deemanii dhaggeeffatan koo salphamatti sadarkaan keenyallee guddataa deema. Ergasii immoo join kan jettu kanarra kilik gochuudhaan coinii 6,000 kana kaffaluudhaan salphamatti gruppii kanallee seenuudhaan irraa fayyadamuu dandeessanii generate irraa gochuu dandeessanii irra akka irraa fayyadamtan abdii qaba. Egaa kana fakkaata jechuudha. Akkaataa ittiin gruppii mataa keessanii generate gootanii tookinii bareeda walitti sassaabachuu dandeessan. Akkanumallee gruppii keenya keessa seenuudhaan irraa fayyadamuu dandeessanii. Gruppiin keenya akkuma amma asirratti argatan isa kanadha. Persentii 5 egaa generate gootanii irraa fayyadamuu dandeessanii jechuudha. Egaa dhaggeeffatan koo kana fakkaata. Zoo airdropping kan wal qabate viidiyoon kan koo kanarraa kana fakkaata. Egaa Pawos airdrop guyyaa xumuraa irra gahee jira. Snapchat isaa xumuramuudhaaf jedha jechuudha. Ergasii immoo siizinii lammaffaa qaban moo hin qaban kan jedhullee ilaalle ergasii immoo guyyaa listiitti ta'an nuuf ibsu jechuudha. Zoo airdrop irratti immoo akkaataa ittiin immoo maayin gochuu yoo kan dhaabbatu ta'e sirreeffattan akkanumallee gruppii akkaataa ittiin uummachuu dandeessanii fi akkanumallee gruppii keenya keessa join gochuudhaan akkaataa ittiin tookinii sassaabachuu dandeessan isinitti agarsiisee jira. Egaa viidiyoon kan koo kanarraa kana fakkaata. Yeroo biraa viidiyoo biraatiin walitti deebina. Obboleewwan yeroo jalqabaatiif gara YouTube chaanaalii kanaatti dhuftan subscribe, like, share gochuun irraanfatinaa. Yeroo biraa viidiyoo biraatiin walitti deebina. Horaa bulaa.